maatiiwwan Kiristoosin kan jaallatanu innis immoo amma du'aatti kan isin jaallate guyyaa kabajamaa guyyaa ulfaataa kanaan kan nagaadhaan ittiin nu ga'e as mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC irra jiru qaamaan kan argamtan akkasumas immoo toora miidiyaa hawaasaarraa sagantaa keenya kan hordoftan akkam jirtu akkam bultanii akkam yoo dhageessan maqaa Waaqa keenyaa kan waamamee kan galatoonfatamee ufamne yeroo kana umurii keenya irratti nu dabalee bakka kanatti ayyaana isaa akka nurra bulchuuf qooda ayyaana kabajamu irraa akka fudhannu kan nu taasise galanni isaaf haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'ee seexana hidhee nagaan ta'ee gammachuuf nageenya kan nu taasise seexana kan nurraa hidhee aangoo du'aa aangoo seexanaa kan nurraa balleesse ilma Waaqa tokkicha kan ta'e itti kan dursu kan ittaan kan hin qabaanne jaalala abbaan isaa nuu qabu ilmi fannoo irratti amma fannifamee du'utti akka Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti barreessee jirutti amma fannoo irratti nuu fannifamee du'uun kan nu jaallate galanni isaaf haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u jedha mata dureen barumsa keenyaarraa nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaan har'aa guyyaa du'aa ka'umsaa lammaffoo jedhameetu akka seera mana amantaa keenyatti himama, barsiifama, amanama. Guyyaan har'aa akkuma guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee sanatti kabajamee oola. Guyyaan har'aa duuka bu'oonni barattoonni Kiristoos jirri lafanni oolanii lafanni bulanii barumsa jecha isaarraa baratanii hojii harka isaa raajii harka isaa ilaalaa turan amma numaatti si wajjin jiraanna sirraa addaan baanu duuti yoo dhufellee si wajjin duuna malee kan sirraa adda nu baasan jiru jedhanii kakatanii walitti himanii lakki ansiin galuu waliin jedhanii bara turan sana garuu yeroon amaanitti dhufte yeroo waliin dhaabbatantu qormaata keessa galte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 jalqabee har'a kan dubbifame akka arginu eega guyyaa irbaata isa xumuraa waliin nyaatanii irbaata xumuraa sana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seera kakuu haaraa ibsee fi xoofoo kanarraa dhugaa nyaata kanarraa fudhadhaa nyaadhaa kun kakuu haaraadhaaf iyyuu isinii kennamee jira eega jedhee kenneefii booda nyaatanii dhuganii yommuu jedhan gara qormaataatti deemuudhaaf gatii jiruudhaaf lafa nyaatan sanarraa bu'ee miilla barattoota isaa eega miicee booda eega dhiqee booda hin hubattu waan inni isinii godhee amma kanan isin jaalladhaa amma kanan isin kabajaa amma kanan isin barsiisaadhaan jettu gooftaadhaan jettu amma kanan iyyuu gadoof ammas isin buusa isin wal kaasuudhaaf inni galanni isaaf haa ta'u. Nu wal kaasuudhaaf miilla barattoota isaa jala gadi taa'ee gadi jedhee miilla isaanii miicee jaalalli amma na ga'u obsi amma na ga'u danda'uu amma na ga'u eessaa argama? Namni nama jaallate si jaalladha yoo jedhe isa qaburraa hiree si kennuu danda'a. Isa beekurraa si gorsee waan sirra dhufurraa si deebisuu danda'a. Garuu nu balleessaa kana hojjenne nu taaleetu jiru
qabu tagarsiise galanni isaa ta'u. Isa kana akkamitti sinaa jaalala kana akkamitti haasofna hojii waaqayyo ilma isaa tokkichatti nu ergee ittiin jaallatee gara kabajamuudhaan Addaamiin Ibraanii utuu cubbuu hojjetee bakka ture sanatti ittiin dhufee ishee kana akkamitti hubanna sammuu keenyaa ol ta'a. Jaalalummaa kana irratti agarsiisee godha. Ayyaanni qaaliin immoo murtiitti dabarsanii kennan waan dhumaa balleessee qaba. Jecha isaatii dogoggora tokko kan hin dubbanne hojii harka isaatii dogoggora tokko kan hin goone isa qulqulluu Waaqa birattis nama fuuldurattis hin boogamu kabajamaa ta'e Yesuus Kiristoos isa qabamnee seexanaan hidhamnee jiru hidhaadhaan hiikuudhaaf Yesuus Kiristoos bakka keessan bakka addunyaa kana hunda bu'ee harki isaa finyoodhaan hidhame. Hunda keenya madaa cubbuu keenyaa irraa nu fayyisuudhaaf Yesuus Kiristoos qabamee hidhamee alangaa qancee 666 kumaara taphachaa ittiin akka qoosaatti ilaalaa dhagni isaa amma madaa'u dhiigni isaa amma lola'utti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hidhanii garafan. Namni maaloo harka isaarraa nyaannee jira maaloo nama kana gadhiisaa kan jedhu tokko illee hin argamu. Namni tokko naannoo magaala sana keessaa dhukkubarraa na fayyisee jira maaloo nama kanatti akka nagaraan jabaatinaa kan jedhu tokko hin argamu. Barumsa isaa barannee jira haqaaf dhugaa isaa argee jira maaloo eegalee akkana maaliif garaftu namni jedhu tokko hin argamu. Seera isaaniitti namni garafamu hin hidhamu hin ajjeefamu ture. Eegammoo garaftanii tolee eegamma kana nama kanatti garaa jabaattanii eega saalaafuu dadhabdanii immoo fannifamanii maaloo seera keenya cabsinaa seeraa jedhanii namni sana dhaabbatu tokkollee hin dhabame. Eega garafanii fira tokkollee akka nama qabaanne nama tokkollee akka qabaanne Yesuus Kiristoosin fuudhanii qaraanioo fannoo isaa baachisanii qaraanioo irratti Yesuus Kiristoosin fannisan. Jaalallan mana ga'u eessa? Jaalallan mana ga'u kan nama booji'uu danda'u eessa argama? Si wajjin nyaallee jedha namni haala walimatu yeroo rakkina kootiin dhukkubsadhee dhufte nan gaafanneeti. Gadda koo keenyaati. Ana wajjin hin jirtu maaliin kana booddee siin firooma jedha namni ala hiriyaasaa nama ofiin taane jedhe nama mootu nama jedhu ala rakkoosaa naa ta'a jedhee waliin nyaatee waliin dhugee waliin dhaabbatu kan walitti dhufnee waliin jiraannu ala rakkoo walii kan qabuudhaaf ala rakkinaa ala gammachuu waliin gammadu ala rakkinaa wal jajjabeessuudhaaf Yesuus Kiristoosiif garuu namni tokkollee namni isa jabeessu turre. Madaa keenya hundaaf jedhee madaa'e. Rakkina keenya gidira keenya hundumtuu abaarsi keenya sarara ta'ee abaarsa keenya fudhatee fannoo qaraanioo sanarratti fannifame. Kanaan isa geenye uffata isaa qullaan tafuu qaba jedhanii uffata isaa irraa baasanii uffata isaa hidhatanii uffata ittiin guddatee qamisii isaa sanaa maali jedhanii jarri kun inni achi rakkataa fannoo irraa jarri dhadhaa yookaan uffatti baafatanii. Dhukkubbii qaraanioo ala laallu waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosin gaafa ilaallu waan inni nama nu taasisuudhaaf waan inni ta'e ala laallu waan isa irratti murteeffame seera sana irratti cabe garafanii kaanii fannisu nama cubbuu tokko hin qabaanne
barbaadanii ta'uu jechuu sana hundumaa inuma dandeenye. Akka namaatti hin danda'amu. Ba'aa keenya nu baate. Foon keenya Iyyasuus Kiristoos uffatee nama ta'eetu inni barri lakkaa'amneef sun barri lakkaa'ameefi dhaloota isaatii. Akkasuma jaalala Waaqayyoon nuu qabu abbaan isaa nuu qabu hojii hafuura qulqulluutiin fedhii isaatiin Iyyasuus Kiristoos fannoo keenya ulfaatee jiru sana baatee qaraanii irratti fannifame jira keenya. Eessa jiru ala sana jirrii akka isaarraa nyaatan? Eessa jiru ala sana jirrii dhukkuba isaanii irraa isaan fayyadu? Namni tokko illee isa bira dhaabbata hin jiran. Jarri jiraachuu hafuunsaa garuu hojii itti ergamee ittiin abbaa isaarraa ergamee dhufe raawwachuu xumuruudhaaf boodatti isa jechisiisne hin beeka dadhabina keenya. Inni gooftaa isa fagoo miti gooftaa isa dhiyoodha. Foon keenya uffatee obboleessa keenya nu ta'e jedhamu Phaawulos. Namni tokko sin gannu ala jedhan sin akkana jettanii Phexros hundumti kun iyyuu yoo si gate ani si wajjin hin jiraadhaan yoo doo barbaachise si wajjin hin du'a jennaan akkanaan ilaale Phexros akkana jette sin gannu naan jettee hundaa qoonni biyyi dalgan kanaa yeroo sadi nagantattee deemti. Hin beeka waan ta'uuf jiru. Kanaaf gara Yerusaalemii galataan gara Yerusaalemitti kan inni gale isa kanaa jedheetu Yesuus Kiristoos dhufaatiin isaa samiirraa gadi bu'uunsaa anaaf isin gidira kana akka hin argine bakka keenya gidira keenya bakka keenya dhukkubbii keenya bakka keenya murtii keenya nu baattachuuf qulqulluun bakka cubbamaa bakka bu'eetu fannifame. Namni qullaatti sabbisnaan uumamtoonni addunyaa ifni kun an qullaa gooftaa kootiin agarsiisu jettee aduun dukkanoofte. Urjiin kun gara dhiigaatti. Jiini gara dhiigaatti urjiin samiirraa harcoofte. Inni aannaniif bishaan nu nyaachisu nannee bodde jennaan hadhooftu ilmoon namaa fannoo irratti itti qabate. Jechuudha fannoo irra jiran tokko tokkoon kaasneetiin tallee yoo laalle warshee bulsha. Garuu gidiraa fi dhukkubbii Yesuus Kiristoos irratti ta'e guyyaa jimaataa ta'e sana ala yaadadhu cubbuun namaa gatii akkamii akka kan nama kaffalchiisu yaadadha jedhani hayyoonni keenya hayyoonni amantaa hayyoonni cimoo jaalala isaa sana argani. Utuu sagadnuu kan nu jaallate, utuu sarraa fagaannuu kan nutti siqe, lafa kufnee kan nu baase, madaa keenya kan nu madaale. Oolicha isa cubbuu hin qabaanne, isa xurii hin qabaanne, tumaamessa Faasikaa Iyyasuus Kiristoos. Anaaf isiniif jedhee fannoo irratti Bismaara akka miila isaatti ta'anii fannifame. Cinaacha isaalee godhaan waraaname. Nandee bodde jennaan hadhooftuu kennaniif. Amni kun gaafa ta'u gifti keenya maaramee Yohaannis isaa inni jaallatu namoota wallaka aman duwwaatu fannoo sanaa gadi turani malee namni biraa achi turre. Garuu gaafa Yerusaalemitti galee gabaa shan kan ta'utu isa caalaa isaa wajjin gabaa shan kan ta'u deemaa ture ala rakkinaa garuu nama tokko hin arganne. Kanaan booda hadhooftuu sanaa dhaqabatee ilaaleetu irraa hubate jedhe addunyaan kun akkana hadhoofti. Addunyaan kun dhugaarraa amma na fagaatti. Kanaafuu agaddaa bilisa baasuun dhufe raawwateera. Seexanni kanaan booda hidhameera
jiraachuun, booji'amanii jiraachuun, gargoomfatamanii jiraachuun hin raawwate Yesuus Kiristoos. Nagaan isiniif haa ta'u jedhee Addaamiif ijoollee isaa gara kabaja duraaniitti deebise. Kuni guyyaa jimaataa sana kaffaltiin kaffalameedha maatiin Kiristoos. Kan kiristaana taane, hundeen kiristaanaatti taane, kun kiristaana taane jaalala fannoo irra jiru kanaan bineetu. Jaalala fannoo kanaan bitanneetu. Jaalala lammanaa addunyaa kanarra hin jiru. Jaalala lammanaa addunyaa kanarratti hin argamu. Kanaan booda lubbuun isaa fannoo sanarratti eega darbitee booda Yoosefii fi namicha Niqoodemoos jedhamu halkan dhufee Yesuus Kiristoos irraa baratu tokko ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irra kan jiru waa'ee lammata dhalachuu iccitii kan ittiin nutti akka himamu taasise Yesuus Kiristoos. Waan hundumaa argee gama seeraati. Maal akkana seera cabsuun jedhe gaa laphee isaatiin amma yoomitti sodaadha, amma yoomitti nalkadde seeruma ayuuni qabanu sanaanuu namni garafamu silaan fannifamu, namni fannifamu garafamuu ture. Nama qulqulluu akkanaa Pilaaxoos harkarraa dhiqatee cubbuu tokko ani isarraa arganne kan jedhe inaaffinumaan ka'anii kan fannisanii jarree ayuunotaa amma yoomitti callisee ilaala jedhee ba'ee deeme. Jaraan fuula jedhamu adaraa foon isaan barbaadate. Foonii Yesuus Kiristoos hin barbaada. Fannifamee afur qabu. Annan buufannaa foonii Yesuus Kiristoos nan barbaada naa eeyyamaa. Lafa gaarii kaawwachuu barbaada naa eeyyamaa jedhee. Tole akkuma jette jedhanii foonii Yesuus Kiristoos fannoo irraa kan buusee awwaala haaraa keessatti awwaaluu kenname. Namoota meeqas keessa foonii Yesuus Kiristoos kan barbaadu? Namoota meeqa dhiigaa foonsaa fudhannee jireenya bara baraa isaan jiraachuu kan barbaadu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne jireenya bara baraan argatu jedheeti jira. Kanaaf kiristinnaan keenya dhufnee sirna galatoo hirmaannee deebi'utu hin ta'in amma fooniif dhiiga isaa nyaannee jireenya bara baraa sana mirkaneeffannutti ta'uu qaba jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo. Yoosefiif Niqoodemoos fudhanii qulqulluu jedhanii galateeffachaa awwaala haaraa keessa kan eenyuyyuu keessatti hin awwaalamne keessa ka'anii ammas diinonni isaa Yesuus Kiristoos biraa hin hafne. Namni kun barumsa isaatiin ala lafarra deddeebi'ee waan baay'ee barsiisee namoonni nurraa garasitti akka deebi'an nurraa akka fagaatan taasisee gatii jiruuf ammas immoo magaala keenya barumsa isaatiin nu jalaa jeequu danda'a jedhanii inaaffiidhaan fannisanii turan. Amma immoo du'aa ka'eera jedhaniitu magaala keenya balleessu. Kanaaf awwaalli isaa akka nu eegamu jedhanii dhaqaniitu jara mootummaatti matan. Nama jaa'ibaan abbaa seeraa sunis taa'ee ilaalee maal ammayyaa akka kanaa, jibbinna akka kanaa, gara jabeenya akka kanaa maalinni jechuudhaaf kan ibsu dhaqaatii akka barbaadan eegsifadhaa ittiin jedhe jechuudha. Eega nama qulqulluu kana eega dhufe mallattoon samiirraa mallattoon lafarraa eega amma kana mul'ate jarri garaa jabaa kan nammallee biraa hin hafne awwaala isaa dhagaa guddaa gaggashanii irra kaa'anii namoota eegdota muuxannoo waraanaa qaban halkan rafuu kan hin dandeenye guyyaa dadhabuu kan hin qabaanne kan xuruutti leenjifatan qabatanii dhaqanii awwaala sana eegsifatan. Awwaala Yesuus Kiristoos ilaala awwaalamee jira. Dhagaa guddaan irra kaa'amee jira. Eegdonni marsanii halkanii guyyaa eegaa jiru. Yesuus Kiristoos guyyaa 3 halkan 3 awwaala keessa eega ture booda halkan guyyaa Sanbataa dhagaa guddaa kana irraa kaasaa, eegdota kana irraa fageessaa, biyyoo kana irraa acharaa utuu hin jedhin du'aa dammaqee kee jedha. Galanni isaa haa ta'u, maqaan isaa haa ulfaatu. Du'aa kee Yesuus Kiristoos
Abdiin ture galanni isaa haa ta'u. Abdiin keenya kanaan booda nu an sodaannu. Kanaan booda nuti nu sodaachisu. Maaliif inni humna du'aa, humna owwaalamuu, humna seexan owwaala keessatti nama qabu sana caccabsee jira. Kiristoos Yesuus galanni isaa haa ta'u. Kanaaf isa jaallanna jara keenya. Kanaaf soomnee, kanaaf kadhannee, kanaaf amantaa keenya kiristaana taanee isa hordofna. Kanaan booda nuti nu mo'ata. Kanaan booda nuti aangoo nurratti hin qabu. Haa ta'u malee ammas barattoonni isaa eeguma kana dhaga'anii booda akka duraanii isaa wajjin akkuma oolanuu sana ooluu hin dandeenye. Ayuudota sana kan Yesuus Kiristoositti ammana jiraatan, kan garaa ammanatti ciman, kan akkana isa qabanii hidhanii garafanii dheeborsanii laaffisanii fannoo irratti fannisanii ajjeesan. Egaa sanyiidhaan akkana yoo oolanii nu jara gogaatti immoo akkam nutti jabaata jedhanii sodaatanii wal waamaniitu mana tokko keessatti balbala cufatanii ka'anii akkuma nu gootee guddigaa jecha waaqa kanatti turan. Nama kaafoon uffatanii jiru sodaata. Ni sodaata. Ganaa ciminaan arganne ilaala. Yommuu kanaan Yesuus Kiristoos daa'imtinsaa yookaan du'aa ka'umsa lammaffoo isa jedhu guyyaa har'aa lafa jarri balbala cufatanii jiranitti balbala isaanii tumee naa banaa utuu hin jedhin, balbala isaanii rukutee naa banaa utuu hin jedhin, bakka cufamee jirutti walakkaa isaanii dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u jedhee galanni isaaf haa ta'u. Irraafaminaa, hin cinqaminaa, nagaan isiniif haa ta'uutti jedhe. Waan baay'ee nuraasa. Addunyaan kun amma haalli irra jirtu waan baay'ee garaa nuraasaa, mataa nuraanneessa. Irraafaminaa, hin cinqaminaa, nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Isa darbe seenessuun waadhaan utuu ta'in isa ammaa jireenya keenya keessatti arguun nurra jiraata. Jaalala Yesuus Kiristoos nu qaba. Waaqayyo jaalala akkamiin akka nu jaallate ilma isaa tokkicha amma kennutti akka inni ittiin nu jaallate kana sirriitti hubachuu nurra jiraata. Isa kana qulqulloonni mana isaanii gadhiisanii akka isa duukaa deeman kan taasise jaalala kana fakkaatu argachuu gati hin dandeenyeef dhandhamatanii ilaalaniitu isa duukaa bu'an. Wareegamtoonni jaalala kana eegarganii gootan dhandhamatanii ilaalanii maal jaalalli akkanaa amma fannoo irra ga'utti kan ittiin na jaallata jedhanii duukaa bu'an. Maatii Waaqayyo. Kiristaanaa jechuun bu'aa buutii waanuma xixinnoo lafarratti argamtu kanaaf jennee miti kan duukaa deemu. Tarii fooniif waan adda addaa nu barbaachifata. Isa kana immoo jarri amantii qabaanne iyyuu hin barbaadu. Kan adda nu godhu isa amma qaanii fannoo irratti argine sana jaalala isa amma nan jedhamne sana isa qaama keenya, hafuura keenya, ayyaana keenya bitee jiraatu sana arguun nurraa barbaachisa jechuudha. Dagachuun nurraan akka hin jiraanne tokkoon keenya qalbii keenya hubachiisuu qabna jechuudha. Yoo bokkaan roobe, yoo lolaan dhufe, yoo qilleensi dhufe, yoo abiddi ka'ee jaalala kanarraa maal addaan na baasa jechuu qabna jechuudha tokkoon keenya. Jaalala Kiristoos kanarraa maal addaan na baasa? Ala faarfannu, ala sirna galatoo gaggeeffannu, ala sitti dhufnee walitti qabamnu yaadi keenya jaalala isa qaraaniyoo sanarraa ta'uu qaba jechuudha. Waaqayyo kaayyoon inni nuu qabu jaalala akka ta'e nutti agarsiise karaa lima isaatiin galanni isaa ba'a. Maatiin Waaqayyo. Didimoos Toomaas namicha jedhamu tokko ture. Gooftaan ka'eeraam jedhanii ala haasa'an maal jettuu jedhee maaleessaa? Maaliif inni kan inni waamamee keessaa dhufe garee jara namni inuma jiraata. Eega duree booda immoo wanti biraa hin jiru, wanti haaraan hin jiru, ka'uun wanti jedhamu hin jiru, du'aa ka'umsa wanti jedhamu hin jiru. Garee jedhamu keessaa dhufe Didimoos Toomaas namni jedhamu kun gaafa jarri Yesuus Kiristoos ko du'aa ka'eeraam arginee jirraam jennaan Yesuus Kiristoos Yesuus ka'e akki isin calamattanii haasoftu. Ani kan inni isaa maqaa barbaadu harka isaa isa mismaaraan waraaname quba kootti galchee cinaacha isaa isa dheeboodhaan waraasana harka kootti galchee madaa isaa yoo arge malee utuu dubartiin nan dhufe iyyuu akkanaan jedhee namni natti mul'ate iyyuu hin amanuu jedhee jiratti hime. Yesuus Kiristoos achi gidduu
gaafa inni kana jedhu. Balbala cufamaa sana keessatti nagaan isiniif haa ta'u jedhee ala galu. Owwaala isa dhagaan irra taa'ee fonqolchee akkuma ka'e balbala isa cufamee jiru sana keessatti immoo naabanaa utuu jedhin keessa galee argame. Galanni isaaf haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Toomaas kottu jedhee. Kottu anuma. Innas dhaabbatee jiru ekeraa miti kottu na argi anuma. Kunoola argi koonni waraaname. Kunoola ni kottuuti inni bismaaraan arga koo waraaname. Kunoo kottu laali arga koo jedhee. Kunoo cinaacha koo ilaali. Inni deemuudhaan waraanan isa kanaa kottu argi jedhee. Toomaas yaada isaasa yeroo baay'ee ittiin guddate namni eega du'ee hin ka'u namni tortoree afaan isa jedhu sana sammuu isaa keessaa miicee darbatee yaa gooftaa koo yaa barsiisaa koo jedhee itti amane Waaqaaf galanni haa ta'u. Isa kana yaada keenya jijjiirsiisuu kan danda'u amantaa keenya ol kaasuu kan danda'udha jaalalli Yesuus Kiristoos. Maal jaalala kana? Toomaas jedhee ati gatii na argiteef amantee garuu jarrutu ijaan nan argin harka isaanii quba isaanii fidanii madaa koo qabatanii utuu hin argin dheeboodhaan isa waraaname cinaacha koo sana utuu harka isaanii keessa kaa'anii utuu hin argin kan amananii jarri ga'oota qulqulloota kabajamtoota jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anaaf isin jechuudha. Isa akka guyyaa sana arginetti jira hojii dhugaa bahana arra. Ana sanan turre, ana sanan dhalanne, ana sanan jirru garuu akka ta'etti amannee jirra. Toomaasiin caallaa jechu amantaa keenya. Maatiin waan Waaqayyo kanaaf waamama. Jaalala Yesuus Kiristoos kanaaf waamama. Jaalala kanarraa asii achi kan nu dadarbatu waan baay'ee hafuurri amaan jiraachuu danda'a. Akka nuyi foon gooftaa keenyaa hin barbaanna hin jennee akka Toomaas barannee beekumsa keenyaan gara fuulduratti baannee waa'ee isaa ragaa ba'uu dhugaa ba'uu akka hin dandeenye kan nu sodaachisu waan nuyi baay'ee ayyaana baay'ee jira hafuura baay'ee hamaa ta'e jira. Adeemsa jireenya hawaasawaa jireenya maatii akkaataa sadarkaa nu keessa jiru karaa adda addaatiin nuyi jiraachuu danda'a ta'a. Maatiiwwan Waaqayyoo ayyaana baay'eedhaan namoota hidhamanii mana Waaqayyoo keessatti nagaa dhabanii jaalala kana arguu dadhabanii Yesuus Kiristoos fuuldura isaaniitti akka fannifame akka hin ilaalle kan jara golboobee jiru akka arguu hin dandeenye kan taasisee jiru fooniin duwwaa kan deddeebi'an afaan waan kan keessa jiraanne namoonni baay'ee jiraachuu garuu dhugaan isa kana. Dhugaan Kiristinnaa, dhugaan jaalala Waaqayyoo ilma isaa tokkicha amma kennutti Waaqayyoo addunyaa kana jaallatee jira. Isa kana dadhamadhaa laala. Waaqayyoo gaarii akka ta'e dadhamadhaa laala. Minyeffadhaa laala. Kanarraa eeguutu addaan nu baasaa. Guyyaa jimaataa kana Yesuus Kiristoosiin eega achitti fannoo irratti argee booda gadda sanaan qulqulluun Yohannis takka ilkaan isaa utuu seeqatin guyyaa qaraanioo sana duwwaa yaadachaa umurii isaa dabarse. Maatiiwwan Waaqayyoo karaa qulqulluu Yohannis sanaan kennaa naati keenya kan argannes fannoo sana irratti fannifamee kunooti ati keessaa kan jedhes qulqulluu Yohannisidhaan immoo kunooti ilmi kee kan jedhes waadaa baay'ee qaba. Yaa abbaa koo jarri kun waan hojjetan beekanuu dhiifama taasisiif kan inni jedhes utuu gara fannoo inni dhiifama jaraa kadhate Yesuus Kiristoosiin uffanna taanaan isa amannee daandii inni nuu baay'ee isarraan deemnee isatti baana kan biraan jiru hundumtuu isa jalqabni isaa xumurri isa gatii kanaatiin inni dhugaa kana qabannee inni daandii kanarra deemnee isumatti baanaa jechuudha. Abbaa hafuura qulqulluu isumatti baanaa jechuudha hundumtuu isaan ta'ee. Kanaafuu maatiiwwan Kiristoos nagaa qabnaa tokko keenya nagaa qabnaa mana keessatti jireenya keessatti nagaa qabnu akka biyyaatti nagaa qabnaa akka addunyaatti nagaa qabnaa nagaan isiniif haa ta'u jedhee Kiristoos nagaan jira laphee keenya keessa jireenya keenya keessa nagaan jira
mana keenya keessa nagaan jira, lafa hojjennu nagaan jira, maatii keenya biyya keenya keessa nagaan jira, addunyaa kanarra nagaan jira. Nagaan Yesuus Kiristoos kan jara amananii jara fudhataniif kan kennamedha. Kanaaf yoomiyyuu haa ta'u, yoo qabaannes yoo dhabnes, yoo wanti nyaatamu jiraates yoo jiraannes, yoo horiin dallaa keessa jiraatan yoo jiraanne, yoo daakuun mana keessa jiraates yoo jiraannes, ani isatti namanaa, Waaqatti nan gammadaa. Lolaan isa dhufu, bokkaan isa roobu, qilleensi isa qilleensa'u isarraa addaan kan dhabaasu jiru jechuu qabna jechuudha. Nagaa kana argachuudhaaf namoonni baay'een addunyaa kanarratti organizationii nagaa buusu, peace organizationii adda addaa, peace office as downtown gaafa silver gara downtown peace deemtanu peace office jira addunyaa kana, addunyaa peace office jedhamee peace building jedhamee kan jiru. Koree adda addaa jira, iddoo adda addaa. Biyya keenyas akkanuma namoonni karaa adda addaatiin nagaa buusna jedhanii ka'u. Nagaan garuu isin dhugaan kan argamtu Waaqayyo biraati. Ajilgeeffadhu Waaqayyo fuulduratti. Alama nagannus jilgeeffadhaa Waaqa kadhadhaa. Inni nagaa Waaqayyo. Waaqayyo waan laphee keenya keessa jiru nuu guuta. Inni nagaa. Kanaaf jaalala isaa Qaraaniyoo irratti fayyisaa addunyaa eegaluu ibsee booda iji keenya kan biraa hin laalu jechuudha. Nuyiif manni keenya eenyuun waaqeffanna? Eenyuun waaqeffanna? Maaloo sagalee keessan jaalala mana gawee gargitanii booda eenyuun waaqeffattu? Waaqayyoo waaqeffata. Jaalala isaa amma nutti agarsiiseera. Galanni isaa haa ta'u. Iji keenya kan biraa ilaalu, iji keenya kan biraa ilaalee keellatti hin deebi'u. Miilli keenya gara waaqota kan toshamaniitti hin deebi'u. Waaqni keenya isa samiif lafa kana uumeedha. Waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa isa ilma isaa tokkicha ergee jaalala isaa amma Qaraaniyoo irratti nutti agarsiiseera. Galanni isaa haa ta'u. Nagaa hunda keessatti haa ta'u. Nagaa Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Galatooma. Hai, Waktu bersifati, waktu bersifati menunjukkan atau akkasuma baginya wangeela keessas bakka hundumaa caqasanii akka gaariitti barsiisaniiru Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu Waaqayyo hunduma keenya dhaaltuu mootummaa isaatiin haa taasisu. Egaa